barnoota hedduu qabda bara. Yaa kanaafuu wanni qo'eetti biyya kana gargara godhu yoo jiraate tokko irra guddaan sadhumaa taane ammoo biyyoota ormaa biyyuma ormaati. Ameerikaallee ta'e Kanaadaallee ta'e biyyoota ormaa biyyuma ormaati. Qalbii takkaan keessa hin jiraatani waan fedhellee ta'e. Akkasi. Adabbiin isillee waa gadi laafu. Adabbiin isillee waa gadi laafu. Haadha faateeti nama naanni kaa wal godhachuu deemna yookaan tole jettu taate mee keessaan dho'isee intarbii godheeti. Gaafii tana achumaan gaafadha. Achumaan gaafadha. Galatoon bultee. Galatoon. Bilooksi godha nama sanan laalati bilooksi godha maqama san dhaga'uun fedha. Maqama san. Maal jedhaa jiran baay'ee. Inni mulis dubbiin mistiriidha. Dubbiin mistirii. Mistirii dubbiin. Haaya antaate. Amma ati yoo tan dhageette bala bu'aa beektaa loltaatillee garuu waan keetii miti dubbiin waan keetii miti. Maal tokko bara ana waan naan hin jenne hin qabanii bar. Kana booda qabni fedhee yoo tokko Facebook nan jedhu joraan maaliifuyyuu fixatanii waan naan jedhan hunda wanni ilmi silaa kan ilma namaatiin hin qabne sanaan jedhameera waan ta'eef. Abshira. Kana booda dhugaammoo TV ta'e malee ni ulfaata qayyaatu. Maasee tafaan sirraa dhiqamaa beektee ati yoo keerii hiikkatte. Yaa. Miira keessaa bahiiti. Maaliifuu jennaan? Ofiifuu ati iyyuu rabbiin beekamtii isinii kenne sana fayyadamaati. Hawaasa keessan kana waan hedduu godhuu ni dandeettan waan hedduu. Warra isin arrabsuu fi arraba gara garaa isinitti darbatu yoo ati diinkee eeggatte sana. Yaada yookaan hammeenya keessa ati jirtu yoo jiraate Israa'el si deebisu ka gorsa siin kennine kasi arrabsu suni san waliin gadi bu'uun barbaachisu san bira kutan. Akka yaada gijjaatitti jechuudha. Anamma abbaan fedhe osoo jedhee natti dhufe ofirraa haqeetumaan nama dabru. Waa baay'ee argita addunyaa tanarratti nama ka ofii isaatii waan tokkollee hin hojjenne nama waa hojjetutti gufuu ta'u. Ka ofii homaa hin beekne nama waa beeku ka tuffatu. Ka osoo gumaacha wayii saba isaa hawaasa isaa kanaan goone gumaacha ati gootu xiqqeessu. Har'a haati faatee yoo dalagattee horii yoo qabaatte rakkataa Oromoo wayii bira ni dabarta jedheetiin tilmaama. Rakkataa Oromoo tokko ni furtaa'ee humna maallaqa qabduun jechuudha. Akkasuma yoo yaada bilchaataa qabaatte rakkataa Oromoo tokko dhageettii qabdu tanaan furmaata ni gootaaf jedhee yaada. Karaa kanaan si fayyadamuu hin dandeenya. Dhageettii ati qabdu kanatti fayyadamuun irra Oromoo fayyada malee dhageettii ati qabdu kanaaf jecha si arrabsuus xiqqeessuun faayidaa nuun qabu hawaasa kee. Ammoo dogoggora isiin qabdu balleessaa isiin qabdu dhiisuu qabna jechuu miti. Akka itti waa nama himantu jira. Haati faatee dogoggora irra yoo jiraatte akka itti qajeelchinu qabaachuu qabaannu. Akka itti qajeelchinu wayii. Akka itti himnu wayii. Nama koomantii maanjala kana deemtee osoo ati arrabaa miti waan feete goote haati faatee nuti jalaa gadhiiftee irra si dhukkubsamoo yoo isiin deebisaa si kennite mee gaaffii kana mee haadha faatee akkam gootame ati amma namni as jalaa yoo si arrabsa akkuma danda'u tokko koomantii yoo jalaa jal'ifte tokko deebisuufi baatte yookaan yoo namicha sanatti illee aganni si barreeffama si arrabsaan caalaa afaanii yoo arrabsite kamiin irra miite si fakkaataati.
Meeqamtu barreessanii? Ani biyya qabee Aish. Namni kun onlaayinii kanarra arga malee waan irraa hin beeknetu jirti. Oromoon tun jechuudha kan na jaallatu kan na jibbullee jechuudha. Anaa kana jechuun foon bichaa baadhadhee hin deemu waa hedduu baadhadhee deema of keessatti. Ani yoo xiqqaate margi lafaa nama tuqa bar'ee marga lafaati nama hin quuquu jedhanii yoo waa jette Oromoo jechuudha. Marguma lafaa kanarraallee nama muudannoo qabu yookaan ammoo nama miidhaa qabu jechuudha. Kabiraa hafe jechuudha. Marga lafaa kanarraallee jechuudha. Yookaan namoonni tokko tokko jecha waa jenneeni diqqeessinee kan isin qabduuf kan isin hin qabnellee irra keennee arrabsinee jennee yookaan shaashii hadhoffattu tana mulqatti yookaan haqara uffata wannoo uffata kurreedhaan dhuftu yookaan asirra baatee akka shamarran takka amma ni argitanii waa'ee qaama saalaa akkas godha akkana ta'a maal ta'a akkas jetti yaa miti waa'ee akkasii saniin dhufti waan jedha wayii narra barbaadan. Nee baran waan fedhe osoo dhufe ana rabbiin keessa kiyya kana rabbii kiyya kunni galata galfadhoo jiraate rabbiin keessa kiyya kana obsaan na guuteera. Obsa hammana hin jenneen kan eenyuyyuu obsa eenyuun kenne rabbi naaf hinneera. Sila osoo akka namaati warra sooshaal miidiyaa kanarraa iyyuu miti. Kabiraa hafe faamilii kiyya biyyaarraa jechuudha. Usuu akka namaati sila shaashii ofirra qabu kana lafa kaa'ee kaqullaa deemun ture. Gin ammoo obsa rabbiin hammana hin jedhamne rabbiin natti gadi haare saniif rabbiin natti gadi kenne saniifi ilaa hadhaa jiraadheera. Warri onlaayinii arrabni onlaayinii irraa natti illee hoo'u natti illee qoru. Maaliif bishaan lufu? Inni bishaan lufu jechuudha. Bishaan lufutti aaree bishaan lufutti yoo aaree yookaan ammoo awwaara yeroo takka bubbee yeroo takka darbutti yoo aaree anu awwaara sanii beeka. Onlaayiniin yookaan ammoo koomentiin onlaayinii waan dabartu. Ammas taree deebi'eetiin ani eenyu waan jedhamtu wayiitu natti dhaga'ama. Maaf yoo jettan asiin dur arsiidhaaf shawaa walloltee arsii shawatu wallole jedhanii Haacaaluu Hundeessaa Oromoo miliyoonni meeqaa itti dhumate kan dubartiin ulfa garaatti gatte kan abbaan kenna lukatti cabe kan abbaan kenna itti hole kan ayyoon kenna waa meeqatti taate ka Jawaariin ani isin rabbiin abdadhee mana hidhaa seene jedheeti biyya gala jedhe isaa jecha mana hidhaa dadhabsiisan sababaa isa godhatanii da'oo isa godhatanii Haacaaluu sun ijoolleen garbii baasanii gaggara galchan asirratti TikTok kanarratti. Taadaan Haacaaluu caale yookaan waaqa guutuu caale yookaan ammoo jaarraa abbaa gadaa caale yookaan ammoo ishin caalle jechuudha isaan. Gama amantiitis yoo achi garagaltarraa ayyaa abbaa mancaatis arrabamaa jira mataan gaggara galee eegsiin irra kaayame. As yoo garagaltanii jettan gara amantii kiristaanaattis qeessonni arrabamaa jiran. Karaa amantii isaaniitiin illee jechuudha. Taadaan eenyuun caale. Nama tokko biratti gaafa ol baate namni hundi maatiin haadha xiyyaa keessaa hundi akkamiin na jaalata guyyaa takka akkamiin na jaalachuudha maatiin haadha xiyyaa jedhee gaddee hin beeku. Maatii haadha xiyyaa kan waliin dhaladhe obboleeyyan kiyya keessaa kan na jaalatu yookaan jira kan argaa kiyya hin feene jira. Maaliif rabbii gara makaalee takkaa irraa iyyuu nu uumee gara nu uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf dheengadda argitanii obboleessa soonaa jedhanii kan intarvii godhan san argitan jechuudha. Obboleessi akkasiin keessa jiraachuun malaa jechuudha. Jiras. Maaliifuu kan da'iiqa kataaf gaddi ittiin dhagayamne haadha obboleessa Haacaaluu Hundeessaa yoo argitanii ilaa hadhaa uffata gaddaa irra bahee hin jiru ilaa hadhaa imimmaan ija isaa irra qooree jiru. Garuu sun guddo'ee gaafa guyyaa sadaffaa isaa intarvii godhanii buna sukkaaratti fudhataa bashannanaa kolfaa intarvii ta'ee jechuudha akka waan biyyaaf intarvii ta'aa jiru walitti. Argitanii? Ka akkasii jira. Obboleessa akkasii qaba fakkeenyaaf. Kan du'ee lubbuu fi naa baasuu barbaadullee qaba. Kanaafuyyuu warra koomentii haasaa koomentii hadhallee hagattii tanarraan kaadhu borullee hagattii tanarraan kaadhu kolfaa deebisee fi kolfaa irraa baya. Kanaafuyyuu koomentiidhaaf hin canna qabu jechuu barbaadeeti walumaa gala. Ayyaa nafaate akka dhaabsaatiif akka gaafiititti waan tokkollee sii kaasaa dhalle. Wallaahi ani namni hubannoo qabdanii amma osoo shamara biraa asirra ol baase akka kee kana konfidensiin yaada qabdu ibsachuu hin dandeettu harka 100 harki 90 dubartoonni ta'e.
Kun ammoo waan gaarii jedheellee fudhachuu kiyya miti jechuudha. Gaafa shamara takka taate silaa miidiyaa kanarra argamuu baatte dubbii jabdu. Irra qaalii jechuudha. Irra bareedduun dubbii. Ammoo cabsitee miidiyaa kanatti baate haati faate. Gama diiniitiin haati faatee akkam jirtamee gama diiniitiin ofii keetii lubbuu dhuunfaa keetiitiif illee haa ta'u diiniin islaamaa hagam takka ibaadatti waan diinii jala deemutti mee maal akkamitti jirtamee ati ammamee ofii keetii jechuudha. Fakkeenyaaf namni haadha faatee irraa bahee kaafira siin jedhu dhaba yoo oofeeti. Kafarteerti kan siin jedhu yoo dhaba. Ati mee gama diinii sanaan akkam jirtaa waan akkamtu si keessa sitti dhaga'ama diin keetiif mee. Yaa sun yaada bareedaadha. Diiniin ammoo suni ta dhuunfaa kiyyaatillee ta yoo itti dalage boruutti milkaa'ullee siinqee xiyya tan akiraa tanadhaa addunyaa ta boruu akiraatillee haadha xiyyaaf jedheen dalaguu obboleessa kiyyaaf jedheen dalaguu haadha xiyya kanadha jaaladhu ilmoo kiyya kanadha jaaladhu abbaa manaa kan koo kanadha jaaladhu. Dhiisee biraa deema isaanii fi jasaan dalagadhee fi zakaadhaa fi jiruutti wanna kana deemu san qofaa jechuudha. Gama diinii kiyyaatitti alhamdulillah yoo quraana rabbiillee qara'aa hin jirre salaata rabbii kiyyaa qadaa hin godhu ni salaata. Gin ammoo quraana qara'uu gartii takka takka barachuu hawwii kiyya usuma hawwii ta'ee keessa kan koo keessa jiruyyuu qara'ee beeku dura ni qara'an ture yeroo kuweetiin irra jiru jechuudha haga sooshaal miidiyaa hin baratiin. Quraana irra caalaan erguma biyya arabaa dhufeetti iyyuu irra caalaa jechuudha qajeelfadhee jechuudha erguma kuweetti dhufee jechuudha. Jiraamina jidduudhaan sheexanni na qoreetummaan keessaa zuumii garee quraana keessaa baafadhe. Ergachi keessaa baafadheetti alhamdulillah haa zuumii dhaquu dhabuu malee haa wannachuu dhabuu malee salaata rabbii alhamdulillah salaataa jira jechuudha. Kana rabbii fi namaaf hin salaanne rabbii kiyyaa akka sodaa namaa hin taane akka sodaa rabbii fakkootiitiif jechuudha. Maaliif sun waan boru kiisa kiyya keessatti hafu qarshiinis ni dhumti fayyaanis ni dhumti isa qofatu naaf xaxxafaa jechuudha. Maashaallah. Amallee akkana siyaa obboleessaa tokkotti wallaan guyyaa tokkollee komantii si jala barreessee hin beeku. Ammoo na siyaa siidhaamu yeroo cufayyuu ni hawwasillee hiriyoota akka keetiillee jechuudha. Carraan karaa kanaa waliin nu fida yeroo hedduu. Waan hedduu waan asirratti dubbachuu feenillee ammoo hedduu qabaa jechuudha. Ka osoo yoo si dubbadheellee yookiin natti ka aartuullee addatti si dubbadhee addumanna aartee adduma saniif fixannee achuma dhiifnu jechuudha. Ammas wantootuma asirra yoo dubbadhe sillee miine nama biraatiif barnoota ta'u dubbadha. Rabbi na atiisu jechuudha arraba kiyya waan si miidhu yookaan kireditii kee gabbuusuu fi hamilee kee tuqullee si kaasuus dubbachuun fedha. Akka nama sooshaal miidiyaa kanarra jiruutti akka namoota rahiimooma qabu afaan tokko dubbatuutti akka nama amantaa tokko qabuutti yoo isin karaa baddan hedduu na dhukkubsaan akka dhuunfaa akka Usmaaniitti jechuudha hedduu na dhagamaa na dhukkubsa. Maaliif gahee narraa eegamu wayii bahuu qaba jedhee yaada. Gahee narraa eegamu sun maali? Haati faatee yoo dogoggora wayii irra jiraatte karaa itti himuu qabuun itti himuu osoo danda'u yoo maaltu nagahee dantaa isiiti fedhii isiiti akka feetaa taatu jedhe osoo si arguu rabbiin irra nagaafatu hin oolu jedhee sodaadha jechuudha. Agattii na mul'attuutti. Kanaafi waan ani natti mul'atu haati faatee muka tokko jedhan yoo silaa danda'u waggaa dheeraa dura osoo dhaabanii waggaa dheeraa dura osoo dhaabde yeroo san dhaabuu qabda ture jedhan. Ammoo gaafuma yaadatte san dhaabii jedhan wayituma yaadattee dhaabuu qaba jette sanitti dhaabii jedhan. Kanaaf amma akkana siyaa obboleessa islaamaa tokko sii dhaamu sa'aatii ammaa kanarraa kaatee osoo guyyaa tokkollee karaa haga san qaraate dhiisi guyyaa tokkollee osoo aliifaa arfii aliifaa tanallee argini harkuma jalqabdee haati faate quraanallee waliin geettee tafsiirallee waliin ga'uu akka dandeettu yoo rabbi umrii isii fayyaa sii kenne akka godhuu dandeettu ni amantaa. Inshallah. Wallahi rabbi si alaafsisu du'aayilee si kadhadha jedhan. Ati lubbuu tantee tana himi guyyarraa mee sa'a dheeraaffanillee gootanii argite waa marallee argite yartaa'u. Sa'a takka qofamee diinii kennu sa'a tokkoyyuu hin dabarsin sa'a takka quraana rabbiitii kenni zuumima yookaan namni biraallee
namni biraatii walitti hin buune atillee tapha jaalatta kolfa jaalatta zuumima tokko kana nam tokko calaal yoo feete himoodhaan sheekuma tokko chattatti kasima qaraasisu diin kana barachuu qaba jettee ofitti himte rabbi yoo si laaffise wallahi haadha faate hadda asirratti taphatti ijoollee amala kana qabdu yookiin himan boru daa'ii islaamaatiin si himuu ni danda'an wallahi yoo hadhamuu hattee itti kaa'e akkuma amma jirtu kanatti jechuudha. Haala immoo diiniin rabbi irraa si dhorga irraa dhorgamta. Irraa dhorgamta gaafa argitee ofii keetii jette. Tabiraa obboleeyyan teenna warri sooshaal miidiyaa kanarra waliin jiru. Abbaa feete osoo ta'e ilma ati dhalte yookiin intala ati dhalte osoo taate wallahi arrabsitee abbaan ati qajeelchuu dandeettu inuma hin jirre kana huba. Arrabsitee xiqqeessitee siyaadhaa wara jechuudha. Agartiin mul'atu tokkodha. Guyyaa tokkollee kalaama badaa siin jechuuf siyaadeen beeku rabbillee narraa beeka. Maaliidhaaf atis nama jireenya mataa keetii qabu tokko akka ati taatu jireenya keetisiif. Jireenyi kan keessu yookiin akka sirriin taane yoo argaa jiraadhe yoo danda'e akhlaaqa gaariin sitti himuu haadha faate wanni kun diinii keetiin ta'u safuu keetiin ta'u aadaa hawaasa kanaatiin ta'u karaa kanarraa akkana gori yoo siin jedhe nasi'atu narraa fudhattaa hin dhiiftan si jirti jechuudha. Anama dubbii wayyabduu nasi'aan si dhaamu sa'ama takka quraana rabbiitii kenni diinii kenni wallahi rabbiin bakka tana sirraa jijjiiree daa'ii islaamaa si godhee sooshaal miidiyaa kanarratti nama diin namatti himu rabbi si godhuu danda'a lafaa ta'e. Ammoo waan an sirraa gammadu irraa argu keessaa bal'inna mataa ati qabdu dhibbarraa dhibbatti amanama bal'inna mataa ati qabduu fi akkuma ati jettu obsa ati qabdu hubannaa ati qabdu ni amana. Anaafi mee waan dandeettu diinima jalqabe. Diiniin quraanni rabbi ufii isaati waan ilmi namaa jibbuuf waan rabbi jibburraallee si dhorga jiruu tanteellee rabbiin waa maraanu sii qajeelcha. Inshaallah tanama akka yaadaati sii dhaama asirra waan dubbachuu feetullee yoo qabaatte dubbadhe. Yaa ulfaadhaatiin jedhaa galatooma. Inshaallah nama qara'ee qaraasisu rabbiin naa godhu. Amiin amiin amiin. Amiin. Injiraa miti sheeka ta'ee shakshaakii ta'uun barbaadu malee diini rabbi tana barachuma hawwii qaba yoo baratte ammoo qulqullaa'eetuma onlaayinii kanarraallee fagaadhee wantoota tokko tokkorraallee fagaadhee wanna jechuun fedha. Maaliif qalbii tiyya dhibba keessaa dhibbatti uf qulqulleessuun fedha. Maaliif jennaan amma namoota tokko tokko yoo laaltan sa'aatii magriibaa irraa qabdee ilaa sa'a ishaayii zuumii keessatti nabii keenyarraa alayhi salaam naga buusaa turtee kaatee achi as gara dhuftee waan biraa barreessiti. Akkas hin fedhu waan qalbii tiyyarraa jechuudha. Ammas achi keessa qara'aa oolee titrofee cafaruu dannasuu fuula kiyya hijaaba godhadhee yookaan ammoo achi keessa maal jedhee asitti dhufeetiin tiktookii makanaayyuu fayyadamiinsa isaa muuziqaas ta'ee hooma kamiinuyyuu osoo haga danda'eeti wantoota kanneen irraa silaa osoo qulqulleessee quraana kan goo qalbii takkaan baradhee hawwii kiyyaa jechuudha. Anamma wallahi silkii lama qaba. Silkii lama qabu keessatti wallahi muuziqaa takka rabbiin natti ragaa kan namni silkii kan koon argine rabbiin tokkichi kun natti ragaa muuziqaa takka silkii kiyya keessaan qabu. Onlaayinii kanarratti argeedhaan dhufee ittiin fayyadaman dhufee ittiin maal jedha malee muuziqaa takka rabbiin silkii kiyya keessa miimoorii kiyya keessatti hin beeku. Muuziqaa tokko jechuudha. Yookaan ammoo suuraa kiyyayyuu suuraa dhuunfaa kan kootiitu kan dhuunfaa kiyyaatu suuraa badaa namni yookaan mataa qullaa ka'ee yookaan boodii garaagaraatiin surreedhaan maaliif silkii isaatii wannoo akkasitti kaanii namni silkii keessa kaatuyyuu rabbiin natti hin beeku jechuudha. Suuraa ka'uu fi akkasuma muuziqaa wanna jedheetiin silkii kiyya keessa kaachuullee hin jaaladhu. Odaam silkii deegdee fuudhee sinni mul'isee suuraa takka suuraa sirnyaa keessatti argitan silkii kiyya keessatti. Maaliifuu yeroo kun osoo danda'eeti homa kanniin hunda irraayyuu
كل سوبر بادا كان ما جن ربي كياتي ثاني أموغا فربيني مالكي كانت ديما جرو كان وانا قولي كان هندا يونيتي سنجري أبدين كبا أغاسيتي أموها قدن دعون دانغا ربي كيالي أكن جابسينيتي ربنا هاي غانو فيكين دندعو اتفوفا جدا Keessi gaafa godhubii danteetaa nama namaate. Mee imala itti deemu kana. Suulitti yana garaabattee ba. Imala itti deemu kana rabbi na qajeelchii waan cima diisa se'aa jette beeku. Rabbiin beekta. Isaan baqiituma jedhan tokkoon beektaa biyya teennatti. Wallahi waan rabbi sirraa fedhee waati taate rabbiin waati feetu sii ta'a. Shakkiin qabdaa kanarra waan rabbi sirraa fedhee waati guutte rabbiin waan ati feetu sii guutte. Har'a TikTok kanarra jiru nama hedduutu TikTok kanaan jijjiirame, nama hedduutu tanaan kiraa kafalatee, nama hedduutu tana nyaatee jiraata. Osoo wanni ani itti jiru kun sirrii miti. Yaa rabbi rizqii biraa kana horattu naa baas jedhee gachufee dhiisee fuula gara diin rabbii deeffate ibaadaa ofiitti deebi'e. Rabbiin waan isaan jiraachisu gaafa isa uume isaa katabee beeku. Waan garaagaraa sodaadhaaf jecha lakki bakkuma tana keessa jiraadhatu jira. Wallaahi durri wanni sodaatamu rabbii tokkocha. Namni rabbiin sodaate waan sodaatu waan biraan qabu. Rabbiin sodaannaan waan sodaattu waan biraan qabdu. Rabbi sodaa ofii si haa kennu guddoon sodaa rabbiiti. Imaanaan rabbi ol si haa guutu. Imaanaan gaafa ol guutamte akka nama biraa barsiiftu akka nama biraa hedduu jijjiiruu dandeettu hin beeku. Akka asliimmaan kenna waan inni jedhe. Ana tokko ce'oo qajeelchitan akka nama kormaa ishee ittee maarree kaati itti dalagu deemtu sunillee takki obboleettii namaa takki haadha namaa takki haadha manaa namaati. Kanaaf dhiisedhanii. Yeroo sanitti waan haga zinaa san dalaguu jaalatte hin qabu jedha. Achi booda ammoo waan haga zinaa san jibbe hin qabu jedha. Waan haga sanii jibbe hin qabu jedha. Kanaafi amma namni asirra si arrabsu suni dubbiin akkasii hin galleef, akhlaaqni akkasii hin galleef. Haadha faatee tana ta'a karaa sirriitti osoo suuta akhlaaqa waattii mi haadha faateetii miti ta'a. Tamaraatte fedhe qajeelchuu danda'u dubbiin ilalaala akhlaaqa daawaatiin jalaa badde baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Hasan maatii faatee osoo viidiyoo gadhiifte namni sheekaa wayii viidiyoo san diyuutii godhee yoo achirra waa dubbate irra sirifachiisamoo yoo dubbii si fakkaattu san ufuma isaatii kophatti viidiyoo waraabee dubbii ilaala hadiisa quraana si tuqu hojii kan keessan tuqu waraabee osoo maqaa kee hin kaasin gadhiis irra si tuqa gaafii tanarraa deebisi. Yoo osoo maqaa kiyyan kaasin hadiisa waan rabbiin irraa beeku yoo hime irra gaariidha. Waan san an agartee keessattuuf agartee waan san keessaa deebitaa jechuudha. Kanaafi waan hedduu namni sitti himuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Ati ta'ufirraa beektu akka rabbiin haraama godhe beektu. Haraama kana haraamni nama keessaa bahu abbatu haraama keessaa baha. Abbatu waan hin taane keessaa baha. Wanni hin taane guyyamaa nama dabalamuu feeti malee nama keessaa hin baatu. Rabbiin waan hin taane maraa keessaa isin baase warra akhlaaqa karaa diin irratti beekamti. Rabbi bira beekamtii argatu. Rabbi sin haa godhu beekamtii hawaasa bira argattan kana beekamtii keerii rabbi sin haa godhu. Karaa keerii irratti hojjadhu obboleettii haadha faatee. Taani inshallah yoo carraa argannee gara keessaatti walii dhaabnu ilaalu waan dhossaa waan akka obboleetti waliin dhalanneetitti illee sitti himneellee sitti akka dhagaamullee sillee boojjifnullee jiraatuu danda'a. Taani paablikiin nama haasawwama kanaati. Rabbiin isin haa laaffisu. Wanna mararra wanni qajeelli karaa qajeelaatti isin deebisu diinitti deebi'a. Diinitti deebinaan qajeellumti martuu amrii martuu ni laafti. Lubbuu tana dirqimaan irra gadee jatan osoo masiin hin feene ta diinii tana hin feetu. Tiyyatuun illee hin feetu inni fakkeeffadha malee dirqimaan dhiga qaban. Keeyrii irratti nafsiyyaa abba irra gadhee jata. Gara fasaada biraatti ofiisiitii akkana laadi.
farda lugaamattee namaan fiitti gara biraa gara fasaada gara badii biraa ofii isiitti harkiftee siin deemti takeerii sana siitu harkiseetti deema dirqisiiftee haada itti goote kanuma yaada qabdatillee dabarfadhu obboleetti jechuudha. Laa waldaa ulfaadhaan yaada biraa hin qabu. Itti mammalee itti hin hidhan jedhanii. Oromoon teenna garaa mammattee waa hundayyuu mammaa kaattu murtee. Dubbiin xiqqoomatu gayaa guddatteedhaaf harkatti itti yaada keessaniif ammoo gumaacha keessaniif qooda keessaniif isinis waan rabbi waan quraaniif hadiisni jedhu nutti himtanii. Nus hundinuyyuu beekaa hadda nu waliin rakkattanii haa nu walii wannattanii malee gaafas ammoo jechuudha namni walii qoodu hin jiru osoo beenne bar nima beenna bar sirbis haraama ta'uu harama wanta takka dalaganis ka waa fudhatus ka waa hamatus ka waa dalagus waan badduu ta'uu osuma beeku nafsiyaaf sheexana faana bahee dalagama eenyu ka waa wallaale hin jiru. Eenyummaanu ka waa wallaale hin jiru jechuudha. Yoo daa'imman xixiqqoo harma footu taateen alatti hundi isaaniiyyuu osuma beeku nafsiyaadhaa fi sheexana faana baheetiin hamtullee baddullee dalagaa. Inshallah nama nafsiyaaf sheexanallee moo'atu rabbi nu haa taasisu kulli makeenna iyyuu xiqqaa kennas guddaa kennas nama waan rabbii fi hadiisaa quraanni jedhe irratti dalagu rabbi nu haa taasisu. Du'aayi nu godha aga dandeettaniini isinin jedha inshallah anaa fi fakkaatota akka tiyyaalee rabbi nu haa qajeelchu. Amiin amiin maashaallah. Bari wanni beekta namarratti namatti yani kabajaa guutuu si qabu keessaa beekumsa silaa rabbiin uumamaan namaa kennu maatirraa namni fannee rabbii kennu. Beekumsa kanatti diinii dabalannaani ati nama hawaasa kee jijjiiruu danda'u malee nama namni si jijjiiruuf si taasa'uu miti. Dhugaa rabbii dubbachuuf kuni waan kijibaa osoo hin taane yookiis si sossobuu wayiitii miti. Akka si sobuu hin dandeenyellee hin beekaa. Dhugaa dubbachuuf akka si sobuu hin dandeenyellee hin beekaa. Yoo ammoo dhugaa si ajirtullee sitti akka amantullee akka hubattullee hin beeku. Hanqinni si jiruu jiraate garuma diinii qofa deebitaa nama jallaani waan biraa hanqinna yookiin wallaalaatii asirra badii daladaa asirratti guyyaa takkasii gosa namaa arrabsitu gosa namaa waliin buutu nagarre. Dhuunfaa keetitti akka feete ta'uu akka feete yoo taate sanii waan sirra irraa eeggamu namni sheekaa tokkos namni sitti yaatus nasiyaa yoo sii dhaame gaha. Taanii badii hawaasa geettu yoo laal kabiraattu sirraa laalee akkuma kee soshaalii miidiyaa irra bahee akka haatifaatee taanay taartu akka haatifaatee beekamtii argatte beekamtii argannaani karaan taane amma ijoollee daa'imman gabbaatee dannasaa jirtu argaa jirta rafaate wallahi dhugaa wasitti men jaalattu ati mataan kee ijoollee daa'imman viidiyoo itti bananii ta'a maatiin asii baasee biyya rafaate ergatte sooshaal miidiyaa argatte telefoon akka itti banatan baratte asii muuziqaa itti bananii ta'a caffarsiisaa jiran ilmaan islaamaati. Haadha faatee ta'ee yoo itti himne nu hubachuu dandeettu tanatti himuu qabna moo mee daa'imman sana ariinee itti himuu dandeenya? Bakka namni akka nuu itti himu ati itti himtee dhaabuu hin dandeetta jechuudha. Ofii keetii wantoota akkasii irraa yoo bilisa taate irra dhaabatte nama itti himee dhaabuu danda'u jechuudha. Keessattuu daa'imman dubartoota teennaaf dhiira ta'uu hin qabu sila. Daa'imman dubartoota teennaaf dubartootuma teenna osoo ta'e baay'ee filatama. Baay'ee filatama. Hanqinni sooshaal miidiyaa kanarratti mul'ataa jirullee dhaloonni akhlaaqa dhabuu irraa tarbiyaan yookaan aadaa fi adaba keessatti guddatuu dhabuu irraa waan baay'ee argaa jiru. Guddaan xiqqaate aalimni kabajamuu dhabe, hayyuun kabajamuu dhabe, gosti namaa kabajamuu ka dhabde hanqinni sun maali yoo jette waanuma lamaan tana. Maatiin aadaa fi adaba gadi dhiise ijoollee maalirra gadhiise? Jenereeshinii amma sirna yaadii kana keessa dhalate maraa iskuulatti achuufan akka re'ee hoolaa ganama gayyaatanii bobbaasan kana garte barnoota deemaa jiranii barnoota gadhiisan barnoota akaadaamii kana. Barsiisaan barsiisu akhlaaqan barsiifne waan barate boronqii fudhate gabatee irratti saayinsiif hawaasa barsiise akhlaaqan barsiifu. Abbaa faati manaa ilmi keenya baratee nu caala nuti wallaa dhoomaan beennudha wallaa garuu abbaa faati teenna aadaa fi adabaan guddatte diinii illee kan qabne.
Takkaan gafaaf abbaaf akaakayyuu follaa isaaniititti haala walitti qabatu arginee hin beeknu. Abbaaf akaakayyuu ta'e naadha. Anaafati ijoollee dirra tokko itti na fakkaata yoo laala. Mee abbootaaf hawwata ta'e yoo laalte warra afaan wal dhungatu jaalalarra. Kaardhaa warra afaan kee wal waraanu malee dhaloonni akkasiin jiru. Wanni kana godhe hawwatiin ilmaan teenna baratte jettee gadhiifte. Namni waa barate silaa waa beekaan hin wallaale malee homaan baratte. Hin wallaale. Kalee mataa keessa tumtee haati abbaan intala mucattii durbaallee adabaan mana ol qabdee kadhiiraallee akkasi qabaniiti adabaan sharafaan deema. Nama guddaa beeka. Yoo ati abbaa haati dhaamsaaf ergatte mataa gadi qabee dhaamsa san nama. Mataa gadi qabatee dhaamsa san nama geessaa jecha. Ammaan tana aalima asirra taa'uuf waa akka itti kabajaan itti dubbatan hin beeku. Wanni kana guutuu godhe aadaan nu keessaa batte. Ta diinii hin qabanne diinii hin qabu. Garii mana qaraaniiti achi erganii sheeka jedha abbaan illee inni diinii hin beeku homaan qaraane abbaan. Sheeka jedhaan ilma inni ofii homaa. Quraanuma qara'e malee quraana itti qara'e ibsa quraana qara'e illee hin beekamu. Waa baay'ee qorannee waa baay'ee agarre bakka kamiin cabaa jirra. Karaa cabneen kana ogeessaan fayyisuu dandeenya. Warra duuba hafeerraa fayyisuu malee kaammas keessa jiru kana kama rabbi xiqqoo isii waa keessa cobse wayitii yoo fayyisan malee. Kanaan gaafa namni bar gaafa natu beeka jedhee waan akkasirraa fudhachuu hin danda'u. Ani beekaadha. Waan baradheera gaafa jedhe waan tokko sirraa fudhachuu hin danda'u maa ittiin yoo biruma qaattee sabaa gurra keessa bu'aa waan haarawaa sirraa dhaga'ee tanan beeku dheefu hime malee sirraan fudhate. Dhaloota akkas ta'e namni cufti mataa wal qixa waliif fakkaate. Kaammoo silaa mataan irra caalu jalaa gattee beektaa namni waa beeku gaafa wallaalaan mootumee wallaalaan si jalaa dhaga'uuti jalaa jallisaa waan godhuun qabu. Furmaanni isaa maali? Waliin itti qaddodee jalaa jallisa. Gaafa inni jalaa jallisee mataatuma deema jechuudha. Akkasitti waa hedduu itti gaafatamummaan akka isin irra jirtuun irraanfatina. Guddoo wallaahi rabbiin karaa ufii jaalatu mara irra isin haa kaayu. Rabbiin yaada muraada keellee rabbi fiixaan si haa baasu hawwii tantee cufa rabbi si haa dhugoomsu. Ammoo duraati fedhii rabbii guuti waan takka illee shakkini tabiraa rabbi irra kaawwadhu. Kanu amma abbaa manaa asirraa sooshaal miidiyaa irraa qoosuullee miti rabbiin aalima sitti fida. Ati diinitti deebi. Halaal ilmaan gaarii waliin hortanii waliin guddifattan rabbi siif fida. Karaa diin irratti deebi. Quraana rabbiitti deebi. Wallaahi deebitee warra hadda si arrabse kana akka nama saalfachiisuu dandeettullee abdii qabaanii. Akka dhaamsa kiyyaatitti silaa bara waanuma quraana rabbii fittee haafiza taatee ebeeta daa'ii islaamaa wayii dubartii jabduu wayii taatu na fakkaataan yoo akkana silaalu. Dhuguma dubbachuuf jechuu jabinni ati qabdu hagasiin sin gaya ammoo maaltu sirraa hanqata lubbuu tana ragee jedhu isii tana. Taanuma ta'a qilee maraan nu dhooftu. Isii mataan eenyutu argaa qaba lubbuu haadha faatee haadhuma faateetti. Abbaan biraa akka qabuu danda'u hin jiru. Kana ulfaatu lameetti kabajamee. Mootummaa kan na fuutu jira beektani tasilaa otoo bosona seenee fayyaddu wayii santu na balleessaadha. Dubartiin goonni faayidaan qabdu jedha. Dubartiin goonni faayidaa qabdu. Karaa abboota teennan nu hime bara. Dubartiin goonni faayidaan qabdu. Jaarsa jala buluun dandeettu. Itti inni akka amma faazariin kiyya jedhu fiddanii. Akkasuma dhuguma dubartiin goonni faayidaan qabdu. Ollaa waliin jiraachuun dandeettu. Xiqqoo hafuursinaan isiin ulee fudhatte itti kaate. Jaarsi xiqqoo hafuursinaan isiin obsuu hin dandeettu. Akkana beektaa tanaaf dubartiin goonni hin toltu jedhani. Kanaaf gootummaa keessa cabsi jedhan haadhaan keessa cabsi jedhanii haalatu keessa cabsa bar mana keessa sodaachiftee tumtee gaadina si'a ciccirteetti gadi cabsiti. Inshaallah. Akkasii abusu'eelii kiyya karaan ittiin nama galchan hin jirtu. Inshaallah ulfaadhaa hundi keessan horiin hordofaa turtan. Haadha faatee du'aa isii kadhasi duuballee ani kun akka obboleessa islaamaa tokkotti jechuudha.
Sila ufuma si qabee beektaa jaartii taanee walumaan diinii kana barannaa maal godhanii anama abbaa ijoolleeti. Kan abbaa ijoolleeti. Maashaallah afurii fi jedhaan kan fileessintu jiraa iyyuu. Amma gaddaa dandeettaa tunuu tana hin sobbaa. Wajobitiin wajobita taani gaafa dhufte bariisaa sadaffaa qabbaaf tana jala. Afurii fi jedhaan firtanii warra isintu jedhee anaa miti. Ana qabuutuu hin danda'u. Nama qabuutuu danda'uu miti. Nama haqa guutuu danda'uu miti siin jedhu. Yoo ka haqa guutuu dandeettanii afur jedhe malee shari'aan. Gorsee janaa jalqabee dhumarra jedhan. Tanan jedhanii hima. Waan tana gara naayyuu kuno. Gara naayyuu nama wayiitti barbaanaan jedha bara. Akkasii inshallah waan sii godhate akka tuubaante kana osoo ana taate miilli nuka si dhaabate naan hin jenne gaa duriitu. Inshallah wallahi rakkoo hin qabu. Ana waan biraa rabbiin naan kadhatina. Imaan. Tokkoffaa rabbiin akkuma hin jiraa miti. Obsa rabbiin naa kadhaa malee akka rabbiin obsaa fi sodaa isaatii fi wantoota kana akka rabbiin maruma lafa warqaa taatee obsallee yoo jedhan maruma lafa taatee waan siin jennu waa akka feenillee si lollellee obsitee achuma jadditu hojiirra nu hojjetu akkam godhu. Aarteellee yeroo tokko hojiirra waa hojjetu nama. Amma aartee osoo ol kaatee diinii kana baradhee anummaan uummata kana uummata har'a akkana na godhu. Nama obsa yoo jedhu kan beektanii. Tokkoffaa nama miidiyaa kanaati. Ani wanni sodaadhu guddaan jechuudha. Wayi guyyaa tokko waa jedhee warra na jaalatantu jira kan lubbuu fi caalii na jaalatan ilmoo fi caalii na jaalatan kabajaa guddaa naa qabani. Anuma miidiyaa irratti ta'uu fi macaafaraa ooltu tana uttaaraa ooltu tana iddoo guddatti na eegan wayiitu jiran. Ta'usuu gastii keessa seenee guyyaa takka sagalee isii dhaga'e jedhu hedduutu jira. Miira keessa koomenti namni tokko tokkootiini. Mirra caalaa hedduu yeroo hedduu homa kamiinuu iyyuu wanni an obsuu fi wanni yookaan ammoo yaa rabbii kiyyallee sodaadhuu jechuudha. Sodaataa dubbadhu. Wuyi namoota kanaan ilma namaa aarsuu yookaan ammoo ilma namaa ganneessuu baay'ee tokkon sodaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaan. Keessattuu namni na jaalatu akkanatti mufatu hin fedhu. Wuyi warroota kanneen rifachiisa. Kana arrabsu barra koon qabu kana arrabsu as baheen arrabsu natti tola. Kamtu na rifachiisa yookaan ammoo kamtu natti dhagayama. Kan lafatti iddoo guddaa naa qabu wuyi na rifate isin tun akkanaati wuyi naan jedha akka jedhu. Ani obsii na barbaachisa obsa san jechuudha. Kanaafuyyuu inshallah mootummaa kanallee rabbiin siyaa qabbaneessu naan jedhaatu maal obsa yoo jedhu moluma dayyuusa ta'ee ciisuu hin jenne. Obsillee obsi tokko osoo waan fidhansiin jedhanii bakka dhageetteetuma ofirra. Wanni gariin immoo ishiin nama godhuu qabdi jetta waan nama sochoosu jira. Haasofnummaan namaa qaama fakkeenyaaf sa'a tokko yookaan sa'a lama sitti haasa'ee yookiin si sochoosuu hin dandeenye daqiiqaa lama sitti haasa'ee jireenya kee guutuu nama jijjiiruu danda'utu jira. Daqiiqaa lama sitti haasa'ee mataa kee kana keessa waa kaa'ee akka laali yeroo cufa waan san yaada taatuuf dura deemtu si godhu jira. Amma warra saayikataristi jedhan kana yoo isaan si gorsan waan hin jirre ho'i waan si honnaa godhe si fakkaata. Waan nama dura addunyaa tanarra hin jirre ho'i waan si garsiise ho'i. Jijjiiraa hedduu si garsiisa jechuudha. Akkasuma yoo daa'ii islaamaa kanneen qajeelatti dhageeffatte yoo isaan hadiisaa fi quraana irraa dubbatan. Akka dheebottetti yoo dhageeffatte jijjiirama sirraa fida. Yoo ammoo si jijjiiruun fedhi maal si godha beektaa? Wooma jijjiirama kan fidu kana waan si jijjiiru kana dhageeffachuu si xireeffachiisa. Yooma nama waa gorsaa dhogarte akka wannaatti dhiyeessu
tana siffita. Ansan maal goota achuma jalqabdalaa irra ga'ee gadhaabadhu wannati tana diddu bakkuma tana gadhaabadhu. Dirqiin dhageessifta waan san. Wanni jijjiirama nama fixaa waan akkasii. Waan qalbiin teessi dheessitu agarte. Amma sooshaal miidiyaa kanarra osoo ebalummaan na bira dhufuu baatee kaati jettu ni jira fakkeenyaaf. Nama sammaa sodaatu. Wanni ati nama san sodaattuuf namni sun jijjiirama wayii sirratti fixa. Dhiibbaa wayii sirratti fixa. Ammootu jibbaa isaa akhlaaq isaa jibbaa osoo asuma gasti makii kana jala yoo dhufuu baate ka jettutu jira. Sun nama sillee jijjiiruu miti. Ammootu jibbaa irraa qabdisuudha. Ka sodaaf osoo namuma san arguu baadhee jettu namni sun nama si jijjiiru abbaa feetaa ta'u. Ka sodaattu qalbiin keessa si sodaattu. Wanti ati dhageeffachuu sodaattu. Kun ka haraama ta'e. Wanta keeybii wanta waan TikTokii kanarra sheekoleen deemtanii nama arrabsitan waan hin jirreena. Ammoo daawaa tokko yoo gootu nama kiristaanaa amantaa biraa keessa jirutti godhuun jechuun hedduu ulfaatu. Nama amantaa biraa keessa jiru kaanii diinii kanarraa hin beektu. Nama diin kana keessa jiru numa yaadachiifta. Akkuma yaadachiisaa sanitti sitti haasa'u jira nama. Haadha ta'e wallaahi waan kamiinuu Rabbi achi kennuuf Rabbi kenniif fuula kee gara diiniitti deeffadhu gara sunnaa nabiyyiitti deeffadhu. Namni biraallee bare silaalee akka ati taatu ta'uu fedhaaf. Atillee akka namni biraa ta'u yookiin ilaaltee ta'uu feeta. Ammoo wanna cufa keessaa akka silaa ta'uu namni fedhu. Akkan fakkeenya obboleetti hin ta'e ta islaamaa. Mucayyoo sana asirratti TikTok kanarra sooshaal miidiyaa kanarratti mucayyoo beekamtu takkatu jira. Maryam Masuud jedhanii haafiza Qur'aanaati. Daa'ii jabdu wallahi. Haafiza hadiisa Qur'aana illee akkasuma hafastee jirti. Amma namni hawwu silaa nama akkasii ta'uu hawwa. Dhaloonni keenya kun hawaasni keenya kun ammootu kafaallaa hawwuutu irra baay'ee ta'e. Kafaallaa hawwu. Osoo akkuma ta'ee aniin akka ebaluutti beekamee jedha. Ebaluun sun akkamitti beekameen mataa isaa keessa hin jirtu akkamitti beekameen. Silaa namni yoo hawwe waan gaarii nama haafiza Qur'aanaa irratti ilaalee hawwu. Daa'ii asirra ilaalee hawwuu qaba. Inni ka fitnaa asirratti qabsiisee addunyaa marri waan isaa dubbatu osoo namni akka ebaluun dubbatan waan kiyya dubbatanii hawwu. Waan itti dhaloota keenya kana laamshisu jiru keessaa isa tokko wallahi. Awwaa wayiree fuutana kaafti ati baate. Diinii keessa zuumii keessa sa'a agasii turtee dhuftee asitti waan biraa badii biraa koomantii biraatiin nama arrabsitee jette. Akhlaaqni daawaa namni hin galiniif hin jira. Ammoo wanni onnee isii keessa jirtu waan ati itti jirtu kana yookiin sirraa jibbitee akka waan daawaa si godhaa jirtu jecha. Akka waan yoo isiin si arrabsitee qajeeltu itti fakkaatti faadha. Wanni onnee isii keessa jiru jaalala diiniiti beeki si arrabsaafti garuu. Daawaan akkasii miti. Akhlaaqni daawaa hin galleef ta'a. Ufii isin wanni irra jirtu waan biraati. Waan ati dalagaa jirtu kan akka zambii dalagaa jirtu osoo hin taane akka kheyrii dalagaa jirtu yaadaa jirti. Dira namni sun yeroo sanitti. Natti fakkaataan garuu haga hubadhutti. Namuma sheekaati jettu ka isin warra ibiddaa ta'e ol ka'ee isin warra ibiddaa ta'e akka waa ibidda inni qooduu hin jira. Maaliif immooshinii jaalala diiniitiif qabu san kontirool godhee akhlaaqaan hawaasa sanbadii inni itti jiru san irraa nama sanbadii inni itti jiru san irraa deebisuu irratti hanqina qaba jechuudha. Waan akkasiitu jira. Mee laala akka yaadannoon na qabadhu dubbii tana. Namoota waa'ee diinii irra namaan lolan hin komatina hanqinni isa bira jiru waan takkatti jira. Jaalala diiniif qabu san keessa inaaffaa nama badii irratti arguu saniif nama arrabsarrabaan nama dabra. Hammeenya biraan qabu namni sun. Jaalalumaa fi fedhii namni marrinuu akkuma isaa diinii haa jaalatu jedhu. Ammoo akka inni nama arrabsaaru arrabni isaa akka nama miidhaaru san hubannoo san rabbi jalaa qaba. Ammoo nama akkasii qajeelchuu hin danda'u. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam nama tuyyuu dubbii hamtuu isaaniin jedhee jira. Dubbii irraa fokkattu. Yaa Rasuula Rabbi zinaa dalaguu fedhanaa eeyyamii jedheen jira.
saabonni ishii namoonni biraa itti dallananii jiranii yeroo sanitti. Itti dallannaan akkasii miti jedhanii isaan ufuma waamanii sallallahu alaihi wasallam ofii yaamanii ofii dhiyeessanii teessisaniiti. Mee haadha dhaltee irratti zinaa akka dalagan ni feeta.